warri saba kanaaf oolmaa guddoo oolan maaliif irraanfataman? Warri silaa qananiin jireenyaa maluufis maaliif iraarfaman? Warri guddina aartii saba kanaaf gaara yaabanii dachaas bu'an kanneen akka aartist Addimaasuu Abbaalataafaa mana kiraa keessatti maaf du'an? Sabni arjummaan garraamummaan addunyaa irratti beekame kun walii isaatti immoo maaf garaa jabaate? Sabni guddaan dur warra ormaayyuu moggaafatee guddifatu alagaas firoonfatee ofitti haammatu walii isaatti immoo maaf hammaatere? Sirna isaa ganamaa jila isaa duris maaf dagatere? Maqaa isaa gaarii sanas maaliif ofirraa gatere? Kun gaaffii koo barootaatiim. Maatiin nama guddaa aartist Laggasee Abdii har'a maalirra jiru kan jedhu imala iyyaafannoo keenyaan waan dhageenyeef waan argine qabnaam. Golli aartiin Oromoo keessatti biqilee keessatti dagaage har'a maaliif one? Masiinqoon aartistichaa isheen afaan baastee quuqamaaf gidiraa saba kanaa dubbachaa turte har'a maaliif calliste? Masiinqoo gooticha aartii kanaas antuute akkamitti nyaachuu danda'e? Gola nama jabaa kanaa silaasa qarshiin kaffalamee seenamee daawwatamuu qabu funyaan qabatanii akka keessa deeman maaltu taasise? Iree isaaniiti moo irree namaati laata? Kunis garaa nama nyaata. Aartist Laggasaa Abdii gaafa afaan Oromoo dubbachuun yakkaaf qaanitti lakka'amu inni afaan Oromootiin nama sirbedhaam. Afaan kanaan sirbuun hin danda'amu gaafa jedhamuttis masiinqoo isaatti afaan uumee quuqama saba isaatii masiinqoo kan dubbachiise gidiraa sabicharra ga'aa jirus biyya kan hubachiisedhaam. Masiyyoo ati sirba maaliif jaalattaa? Sirba Oromooti kaayi dhugaafuu masiyyoo mee amma kaayi sirba biyyaa sirba. Inni gooticha aartii Oromooti qabsaa'aa mirga dhala namaas tureeraam. Masiinqoo isaa qabatee hangafa weellistoota Oromoo kan ta'e Wasanuu Didoo faana deemuun galma tiyaatira biyyoolessaatti afaan sirnichi xireeffatu afaansaa afaan Oromootiin sirbaa tureem. Har'a garuu lafanni hin jirretti masiinqoo isaa hantuunni ureem. Safuu wal dagachuu keenya, safuu quba wal dhabuu keenya, firaaf kaneeleen dhaabne ormaaf eegee dhaabuu keenya. Masiinqoo isaatiin miidhagsee sirboota abdii namatti toran baay'ee kan gumaache aartist Laggasaa Abdii eessa jirtaa yaa baala goodarree suma abdiin koo yaa baala goofaree jechuun dubbii qoraan sirbee qabsoo sabichaa finiinsaa kan ture har'a garuu maatiinsaa birmannaa dhabanii rakkatanis rakkinaan boquu cabaniim. Oolmaan aartistichi guddina aartii Oromoof godhe dubbatamee kan dhumu mitiim. Aartistiin kun har'a lafa dhugaa jiraam. Kan nu waliin jiran maatiif ijoollee isaanii qofaam. Maatiif ijoollee isaatti jaalala Oromummaa agarsiisuu maaliif dadhabne? Maatii gooticha kanaas maaliif quba dhabne? Beenyaa aarsaa Oromummaaf kaffalames maaliif gidiraadhaan deebisne? Warra qannoon jiraachuun maluufis fannoo rakkinaatti maaliif fannisne? Haadha warraa gooticha kanaa silaa hanga gaafa du'anitti kolfaa jiraachuu qaban rakkinaan boochifne. Yakka kanaaf seenaan nun gaafatu warra har'a Oromummaadhaaf aarsaa kaffalaa jiran amileen isaanii naafatu. Kottaa gaaffii seenaa jalaa miliqnaati. Maatii gooticha aartii kanas hanga dandeenyu gargaarraati. Maatiin gootichaa kun rakkina dubbachuuf namatti hin tolle keessatti kufaniiru. Qe'een aartiin keessatti dagaages onee jira. Masiinqoon aartiin Oromootiin guddates har'a hantuutaaf saaxilameera. Maatii gooticha kana waan qabnuun bira dhaabbannu. Lafeen gootichaas akka nu waraanneef qe'eef seenaa gootichaa deebifnee haa ijaarru. Oobdii rakkinaan xiraa'es deebifnee haa urgeessinu. Qe'een gootichaa amma laaluuf nama jibbisiise kanas akka daawwatamutti seeraan haa ijaarru. Oolmaa aartist Laggasaa Abdii hanga dandeenyu haa deebisnu. Warri sagalee qabdan sagalee ta'uudhaan warri Waaqayyo waan laattan siniif kenne hiixachuudhaan qe'ee gootichaa kana deebisnee ijaarree aadaa Oromummaa keenya bakkatti deebisnu. Walumaa galatti maatiin gootichaa aartist Laggasaa Abdii yeroo ammaa kana Finfinnee kan jiraatan rakkina hamaa keessa waan jiraniif waan dandeenyuun agargaarru. Akkuma hundi keenya viidiyoo irraa argaa jirru kanatti maatiin gooticha kanaa baay'ee rakkina keessa jiru. Qe'eef oobdiin isaanis onee jira. Masiinqoon gootichi kun aartii Oromoo ittiin guddises yeroo ammaa kana hantuutaan nyaatamaa jira. Qe'een isaanis ilaaluuf namatti hin tolu. Kanaaf Oromoo hundumtiyyuu quuqama aartii quuqama sabaa warri qabdan waan dandeenyu bira dhaabannu. Warri sagalee qabdan immoo akkatti maatii kana gargaaruuf haala nuuf mijeessaa isiniin jenna. Galatoom.